tokko aadaa fuudhaa fi heerumaati. Aadaan kun godinaa godinatti garaagarummaa qabaachuu mala. Godina Shawaa Lixaatti aadaan fuudhaa fi heerumaa kan eegalu maatiin lamaan wal baruu ni jedhu maanguddoonni aanaa Dandee. Maaliif dhaabbattan? Ilma sinii taana abbaa nuu ta'a jennee dhaabanna. Abbootiin lamaan walitti dhufanii jaalala waliin turu xabalaa wanni maqaan isaa maabara fardaa walitti dhuguu waan adda addaa waliin deemuu wal jaalatu kanaan oduma wal jaalatanii oduma taa'aa jira turanii namni kun addaan hin baanu obbo Gammachuu fi obbo Badhaasaan wal jaalachaa jirra. Kanaafuu mee odoo walitti firoomnee namni sunis qacceessaa duubni isaa dheeraadha. Haadha manaasaas kansaas hankiyyas akkasii mee odoo walitti firoomnee Oromoon balbala laaletti fagoodha wal fuudhata. Abbaa Faati mari'atanii edda gara mucayyootti erganii booda mucaan kunis hin bara isheenis akka heerumtu otoo hin beekin bartii sana booda ajajuma yookiin to'annaadhuma haadhaaf abbaa jalatti wanti kun kan raawwatu duratti. Waligaltee maatiitiin booda jaarsi biyyaa gara maatiin talaa imaluun hojiitti aanuudha. Mana odoon seeniin balbala dhaabbatu jaarsolii sadii wayii dhufa. Inni dhufuu hoggaa dhufan akkam nu gootanii marga kennan sana maaliin nu geessanii jedhu jaarsoliin dhufan sun. Hoggaa jedhan isinii nu qorattaniiti filattanii dhuftanii nutis immoo qorannee filannee si laalla jedhaniiti maatii inni kiyyaa ani obboleessa koo waammadhee tanan karaa haadhaas obboleessa ishii eessuma ishii waammatteet lammii bal'aa qabdi mucayyoon ta'aniit qorannee filanneet si waammannaa arraaf torban kanatti deebi'aa kootaa jedhanii wal gaggeessu. Namni tokko fuudhee jechuun mana godhataa, ijoollee godhataa, qabeenya godhataa. Kanaafuu kana hunda keessatti umuriin immoo murteessaadha fuudhuudhaaf. Kanaafuu akkam xinnaate gara waggaa 20 ol ta'uu akka qabu 18 ol 20 ol kanaa ol ta'uu qaba. Xinnoo gogora liqimsee bilchaateera mana isaas cimsee qabachuu danda'a jedhamee yaadamuuf dirqama waggaa 18 ol hanga waggaa 20-25 kan sana caalullee jira. Intala heerumtuuf kennaawwan qopheessuun dabalatatti haadha fi abbaa ishee uwwisuunis sirna warra fuudhuu irraa eeggamudha. Uffannaa guutuu kennuu fi masqalii kennamaa fi haadhaaf wandaboo kennuu fi abbaadhaaf bullukkoo kennuuf. Obboleettii mucayyootiifis akkasumatti uwwisaa jira. Obboleessa mucayyootiifis uwwisaa jira. Addooyyeedhaafis haadha gayyaadhaafis uwwisaa jira. Haadha jaalaatiifis uwwisaa jira. Isa kennaniit jaarsoliin eebbisaniit mucayyoon kun aateessu aadeessu jaalannee isinii kennineerra. Amma warri mucayyoodha maal jedhu qalloo kee gaggeesse fageesse yaayyoo dhageesse jedhaniiti faarsaatii mucaa xiqqoo wayii dugdatti baatanii gara manaatti deebi'u edda geggeessanii booda. Warri dhiiraa immoo kaawwan deebiteedhu. Kaawwan sun maalinni gareedhaan baay'atanii fudhachuudhaaf kan dhufan ta'uusaa kaawwan deebitee deebitume deebitee yoo eehee gooftaa fardaa yaa lammacha lola reefu kaawwan deebitee jedhaniit fuullee cini sun raawwatutti naanna'anii sirbuu. Aadaa duudhaa ganamaa bu'uureeffate kana dhaloonni hanqina qabu fooyyessee ammayyeessuun itti fayyadamuu akka qabudha maanguddoonni kan dhaaman. Aadaan yaraan qabu. Aadaa fi hammayyummaan wal simee kan deemu jira. Aadaa ta'ee immoo hammayyummaan aadaa balleessuudhaaf kan deemu jira. Kan aadaa tolchu, kan aadaa cimsu fudhannee deemnee fuudhaaf heeruma isa daandiirratti wal arganii torban tokko otoo wal biran turin kan wal diigan keessattuu haala hammayyaa kanaan feesbuukiin wanti adda addaa kompiitara kanaan wantoonni hojjetaman jiru sanuma laalanii Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti otoo hin ta'in Itoophiyaa taa'eetoo biyya alaati fuudha.
bilbila isaarratti suura ishii argeeti. Amala ishiin beeku. Har'a wal fuudhaniiti hoggaa ishiin dhuftee asitti wal argan torban tokko torban lamatti wal hiiku. Kanaafuu qorannaan keessa turte qorraan akaakuu toltee dhuftee abbaa kootii hortee jedhanii kan weeddisan illee kun jira. Qoratanii yoo fuudhan sanyii qoratanii amala qoratanii waan hunda qoratanii yoo fuudhan gaariidha.